Ordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti har'a gabaa dhaqeeni qoyme yeroo hundaa haala gabaatti waan ta'eef achitti kaameeraa anaadha mucaati ganaa waraabuu hin danda'u. So ariitii ani bitadhaan gabaadhaan nagadaa supermarkettiinis namran jiru. Supermarketti jechuun iddoo kiiloon bittan iddoon jechuudha. Baay'ee amma kana hin jiru. Iddoo tokko lama jiraachuu danda'a. Garuu ani gabaa torban hin gabaa kun nagadaa jechuudha. Anyways maal akka nagadee fakkeenya birri maddee qabattanii maal nagaddu. Na bira waliso dhugaan isiniin jedha. Wanti hunduu ani akka giddu galeessatti ilaala baay'ee miti. Akka iddoo kaanitti akka gabaa iddoo kaanitti jechuudha. Maal nagadee isinitti himaa nafaana ta'a isiniin jedha. Wanti hin nagadeen hin jiru gaa. Baay'een bitu torbanii waan asuma natti dhiyoodha. Birri kun ani bajaajaan naqa waan ta'eef torban caalan waan inni nagadadha jechuudha. Sanaan ala torbanii nadhaqa waan ta'eef. So kan torbanii waan bitadheef isinitti agarsiisaa na wajjin ta'a. Viidiyoo kun like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Jalqabaa waa waxii ta'urraan ka'ee isinitti hima. Akkanatti ilaallee bitan nagar. Waan kana alatti immoo kiiloodhaan dhufaa hidhamee dhufanatti fakkaateen beektu. So xiqqoo ishee guddaadha garuu kaameeratti isinitti taa'anii haafata fakkaatu maleedha. Birrii 60 jira, 50 jira, 40 jira, 30 jira jechuudha. Sanaa gadi hin argattan sa'aatii kan akkasitti of fudhattan jechuudha. Haala xixinnaadhaan. Ani garuu ishii kana 35 nan bitadhe jechuudha. Xiqqoo isitti fakkaateen garuu innaan jedhu jechuudha. So asin kaawwadha. Wal jala isinitti agarsiisaati. Asitti immoo shunkurtiin jira, kaarotiin jira, timaatimiin jira, qaysiriin jira jechuudha. Normaalii madaba isaa biyya keenyaan bite jechuudhaani. Akkuma argitani. Isa maddabamee lafa jiruun beektu mitire shunkurtii qofaan kiiloon birrii 90-80 jedhu. Kun baay'ee goggogduu waan reefu guuranii fidan ta'e hin beekan. Isaan bite isa qalchaa gurguddaa sanaan jechuudha. Kuni baay'ee waxii mi'eessa. Kiiloon birrii 80 kun 90 jira gurguddaan qalchaa suni. Ishiin kun baay'ee nurgoofti. Xuxxattuudha jechuudha. So birrii 80 kun kan ittiin bitame kiiloo tokko ana biraa jechuudha. Akkuma argitanii qaysiriin waan lafa keessa qancaree fakkaata. Garuu xixinnoo quncisuudhaan natti hin tolu. Kuni jechuudha. Waan nuti fudhee sitti agarsiisu du'a. Nan lafa akaasin malee. Kana birrii 40 fuudha jechuudha nama. Birrii 40 jechuudha kun. Rakka sana bira dhugaa. Birrii 40 kun jechuudha. So kunillee amma maddadee maali akka ta'e hin beeku. Kunis birrii 40 jechuudha. Kunis birrii 40. Timaatimii baay'ee fayyadamanii biizaa yeroo fayyadamuuf hindaanqoo qulaali minamana maleedha. Kun gimmaasha jechuudha. Kiiloon birrii 70. Gimmaasha jechuudha. Timaatimii baay'ee fayyadamanii garuu kanaaf akka filannoo keessanitti. 2-3 jedha. Tokko 2-3. Saamiin nyaata jammaree daa'ima nyaata kan jalqabsiiftanii jalqaba kaarotii dabaaqula aannanii yoo duraan jammarsiifne aannanii jechuudha kan isin jalqabsiiftan bishaan wal qixxeessa jechuudha. So jalqaba garuu doktora yeroo gaafatamu baay'ee filatamaadha. Kanarraa jalqaba kaarotiirraa jalqaba jedhame. Dinnichi xiqqoo garaa jabeessuudha qas garuu itti makuu dandeessu. Muuziidha kana kaarotiidha jechuudha kan jalqabsiisa ji'a jaarreetu seenee jechuudha. Saamini isaaf kanas miti. Mindino iddoo tokkoosaa iddoo 8tti guutuu iddoo 8 baa jechuudha natti fakkaate. Akkasitti bita maaliif firiijiin kaa'an amma xiqqoo akkas kuteen hafeelaa daakeen yoom kaarotiitti dabale yoom muuziitti dabale isaanii laadha jechuudha. Firiijii torbee tokkoon taa'a otoon hojjetamin akkanatti. Garuu irraa kuteen fayyadamaa jechuudha. Bara Saamin reefu jammaree nyaata reefu seenee jaa waan ta'eef
ni jalqaba jechuudha. Wanta itti ulfaan. Seefamii reefu jalqabsiisaa ture guyyaatti tokkitti jechuudha. Torban tokko organ jalqabsiisee kana jechuudha birrii 25. Firiijiin naqadha jechuudha. Qaaraa kana birrii 20 bitadhee ilaala. Birrii 20 jechuudha. Maaliif torbanii waan hin bu'uuf kiiloo 2 kiiloo 3 hin bitu ani maaliif nan naqa gaba aaraa fireeshiin bitadha jechuudha. Asittummaa zayituunaan beektu alattis hin beektu haala kanaan kiiloodhuma jedha baay'ee rakasa kiiloo 30 yookiin 40 ala an akkanumatti bitee haadholii irraa warra manaa fiderra jechuudha. Waan inni bareedu laala kana jechuudha. Zayituuna jechuukooti waan biraa sitti agarsiisaa jiru. Ijarra boosina waan biraa. Avokaadonis asitti nan dogoggoree iddoo mucaadha laatamu. Avokaadoodha jalqabaatuyyuu mucaa kan jalqabsiistan jechuudha. Avokaadoon kun uma jechuun dandeessan ani birrii 30 hin bite. Gabaa biyya kootii ilaaladha malee ani kan keessan sitti maan jiru. Kisaaraa galee kan jiru. Koddeebi. So akkasii kuni jechuudha. Kan saamiti kuni firiijiin kaa. Hundi wal qixa bilchaachaa hin jiru. Laaltan ta'e kuni xiqqooshi gana jabaatadha. Kun immoo bishaatee itti jira jechuudha. So kana ruubii shin jalqabsiisaa jechuudha saami. Kun ana guddaa miti garuu kiiloo ta'a bargeet gin warra manaa fide bichaadha gabaan keenya waan ta'eef an birrii 30 hin bite ani biyya kootti isiniin jechaa jira. I think ilaaluu dandeessu firee 12 bite jechuudha. Ilaala ምርጥ አቮካዶ ማለት ነው። ፍሬ ኩዳላችሁ አብሬ ሰዶም ወማዋንማ ከነኑ ንት ውዲ ሚቲ ጀቹዳ ነብራካሲ ቋዋም ራስን ተደርስ ባየና ገዴ ገሌ ሽምቡራ አበሻለ ቤቱ አበሻ ፈረንጀ ዳሰዲ ويا شمبرالي نجدة يا رب طوات قرص من نبرسله شي أفلين يعني سنة قرصي يرون دوما جانا نفلاني يجولا بلوك يجولا الله كابيان بنانجرو بلوك إيه مال منيا أنتم تكون ماني شامبي وقاوا كقرصي جنا من ناس تيان ما جول لا كابلوك إمبيكو من نبيا بواني بلوك تكار جنبه واق يو كنا إننا شيطان باسو غواكي سنما فانتون ديمو كماننا بلوكي سكنا إني نتشي برا وقاس هديت غنما فرباتا رباتا نياتشابي إيه سكنا انجل اتقادي تايك هدسي بلوكي چولا أكنا كنا فكاتا كنينا نغدا إرفي أكو مارجيتاني wanti gaafa jira wanti bitadhee dhiise toon isaatti nagarsiisu isaan inala gannaan bu'u gadi naan bu'u toon isaatti nagarsiisu waan inni bitadhe gabaadhuma waan inni nagade haadha isinitti agarsiisu kooti so kun amma torbanitti saddeet ta'e nagaa jechuudha shunkurtii duraan manaa qabaa irratti kiiloo tokko harkadhe bakka nagaa wajjala dabarse dinnicha gaaf kaan allicha gaaf kaan minaan bakka kanumaa jechuudha. wanta gaafii qabdan wajjiraate immoo nagaafachuu dandeessu jedheen yaada nagaafadhaadha kanuma akkatti isinii waraabuun hin qabne qaame isinii kun gilibet godhee waraaba maal godhe shi seeratti bu'aa laala garaa of gaa laalaa godhe shi Asimo